fi kaayoo dhaaba keenya galmaan keenya jenne qabsoo mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Akeekaa fi kaayoo jaallan keenya irra kufan galmaan ni geenya Oromiyaan diigalma isheetti ni bilisoomti. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa walaabummaa itti weefnaa. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kaafi kaayoo dhaaba keenya galmaan keenya jenne qabsoo mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Bakka hin kenninu beelaaf deebu taasisan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Rakkoo qaabsoo bakka hin kenninu beelaaf deebu taasisan jilbeeffannu oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna qabsoo hin lakkifnu. Oloola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu.
deemnaa jechuudha. Yaansiree faaruu alaabaati tokko dhaabbannee achumatti fuula faaruu alaabaatis kan filattee yoo yookaan kanaaf akka faaruu taa'u. Cuma dhaabbannee fi alaabaatti fuufnaa. Jaldeeffachuu fayyeera taa'aabota abaaboo Awustiraaliyaa waggaaloota akkasumattis miseensota abaaboo kutaa Awustiraaliyaa keessaa hora asitti argamtan baga hora kanarratti waliin geenyeedhaa waliin warri kun kabilkii kan injifannoo argamu ta'uu qaba. Sirnaan hora guyyaa lamaaf gaggeeffamu kana miseensonni karaa fagoo darbanii qonnaa hunda irraa asitti argamtanii kanaafuu baga hora kana dhuftaniidhaa. Warri kunis kabilkii kan injifannoon waa ta'uu ja'a maqaa qonnaa abaaboo Viktooriyaatiin fudhatama. Hora keenya waggaa kan bara 2007 nagaan geenye guyyaa wagoonis dhuga'ee hora keenya kaleessa sirnaa waan banneef amma yeroo keenya wajjin kallattiin gabaasa dubbisuutiin seene wagga gaarii yoo nuti dheerates maalitiin tattaafannii bara kana ta'e mal'aadha. Isa kana gaddoo keessa galchinee amma danda'ame isaas keessa galchuu
akeekaa fi kaayoodhaa bakkeenya galmaan geenya jenne qabsoof mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Akeekaa fi kaayoo jaallan keenya irra kufan galmaan ni geenya Oromiyaan diigalma isheetti ni bilisoomti. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa walaabummaa itti weefnaa. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Akeekaa fi kaayoodhaa bakkeenya galmaan geenya jenne qabsoof mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Bakka hin kenninu beelaaf deebu taasisan jilbeeffannu olola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Rakkoo qaabsoo bakka hin kenninu beelaaf deebu taasisan jilbeeffannu olola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Olola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu. Olola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna qabsoo hin lakkifnu. Olola diinaaf duubatti hin deebinu ni falmaanna falmaa hin lakkifnu.
akeekaa fi kaayoodha bakkeenya galmaan geenya jenne qabsoo mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Akeekaa fi kaayoo jaallan keenya irra kufan galmaan ni geenya Oromiyaan diigalma isheetti ni bilisoomti. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa. Mirgaa'iree murteeffannaa qabsoo keenyaan mirkaanfannaa saba Oromoo ifa baafnaa walaabummaa itti weefnaa walaabummaa itti weefnaa. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Obojeedha uummanni Oromootis nutis baane qabsoo bosonaatti kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Kaayoon gootota hinaafuu karaatti duunee dhabamna daandii haqaarratti. Akeekaa fi kaayoodha bakkeenya galmaan geenya jenne qabsoo mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Beekamu waa sadii qabatee sossohamaa waraana siyaasaa dippiloomaasii jedhameeti jechuudha. Waraanni siyaasaa booda eeggata. Siyaasaan yaada akeeka yaadaa fi akeeka san bakkaan ga'uudhaaf tools itti hojjetaman keessaa meeshaa itti fayyadaman keessaa tokko waraana jechuudha. Waraanni akeeka siyaasaa san bakkaan ga'uudhaaf itti hojjetamaa jechuudha. Akeekni siyaasaa keenyaa gara siyaasaatiin gara nagayaatiin bakka ga'uu kan hambise diinni waan jiruuf jecha karaa nagaa odoo hin ta'in ulee waraanaa san kan barbaachisu ta'uun waan hubatameef jecha waraanni waan ittiin siyaasaa san mirkaneessu nu keessaa tokko ta'ee jiraa jechaadha. Kan dippiloomaasiitti jechaadha. Waraana sana akkamitti gaggeessinaa kan jiru akkaataa duratti itti kaa'amee jira. Duratti kan kaa'ame hiriira dhawaataan kan jirutu ture jechuudha. Sana amma miseensonni keenya beekee hubatee namaas hubachiisuu qabaa jechuudha. Kan beeknus jira yoo hadagannu taane yeroo adda addaa irra deemnellee wal hubachiisuunis gaarii jechuudha. Kan dhawaataa san inni dhawaataa san duratti traditionally gaafa dur qabsoon bifa teenyaatuun gaggeeffamtu baadiyyatti eegalamteetti akkasitti lafa dhuunfachaa gara magaalaa dhuftii kan jiru jecha. Booda kan ammoo haala jirurraa ka'uudhaan akkas qofa osoo hin taane diina bakka inni laalatu baadiyyaa qofaa sanirraa jalqabna osoo hin ta'in bakka inni laalatu kan dhukkubu rukutuudhaan dadhabsiisuudhaan irra aanuu danda'uudhaan kan jiran jechuudha pirinsipiliin.
bakka muraasni tokko saqliin tokko baadiyyaa takka bakka beekamne takkatti wareegamtu bakka diinni dhukkuburraa installationi diinaa ta mul'attu takka waa godhuutu irra faayidaa qabaa kan jira jechuudha. Kanaaf tartiiba dhawaataa kan jiru san turamee ugaa hanga sanirraa bu'amee maali jennaan bakka laalattu magaalaas haa ta'u baadiyyaas haa ta'u filmaataan tarkaanfii fudhachuu fayyuu san irratti hojjetamaa ittis dalagamaa humna gabaabaa gartee humni keenya dhugaa qomaa fi qomatti akka waraana conventional war jansan geggeessuu waan hin aanjineef jecha humna gabaabaadhaan bakka laalatu dadhabsiisuu fayyuu saniini itti deemamaa jechuudha. Ammaas kan itti hojjetamaa jiru sanii jecha san tahee san qofti gahaa miti jechuudhaan dhaabni yeroo adda addaa haala jiru gamaaggamuudhaan waan silaa wayyaassuudhaan deemamaa jira jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo qofa miti jechuudha. Oromoo akka uummata Oromootitti sossoo'ee waa godhuu barbaachisaa jechuudha. Deebi'aniitu waan adda bilisummaa Oromoo akkasumaan innoo akka manni biyya keessaa walitti fuula garagalee maali mataa walitti qabatee waa godhu sanitti waa godhu danda'uudhaan namarra jira jechuudha. Warri namni ala jiru kun kan biraa kan laalamuu barbaachisu waan tokkummaati akka hawaasaatti tokkummaa akka jaarmayaatti tokkummaa ka hawaasa Oromoo gunsiisgaa tokkummaa jechuu jirra beekta tokkummaa hoggaa jennu kana garaagarummaa keenyaas beeknee tokkummaa keenya leellisuu qabnaa. Kabira akka jaarmayaatti tokkummaa kan jiru Oromoon tokko ta'uun isaa mirkaniidhaa kun shakkiin hin jiru. Kaafi kaayoodaa bakkeenya galmaan keenya jenne qabsoo mana baanee hanga har'aa duubatti hin deebine imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne imana gootawwan nuuf laataan kunoo hin daganne. Akeekaafi kaayoo jaallan keenya irra kufan galmaan ni geenya Oromiyaan diigalma isheetiin ni bilisoomti. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo koora kutaa adda bilisummaa Oromoo Awustiraaliyaa kan bara 2016 guyyaa lamaaf geggeessan milkiin xumurannee jira. Koora guyyaa lamaaf jechuun amajjii 6 fi 7 geggeessan irrattis haala qabsoo bilisummaa saba keenyaa keessa jiru haala sochii falammii fi wareegama waraanni bilisummaa Oromoo gumaachaa jiruu fi wareegama Oromiyaa keessa haala dinagdee fi hawaasummaa haala siyaasaa fi tattaaffii dhaaba keenyaa taasisamaa jiru bal'inaan mari'annee jirra. Haala kana irratti hundoofnes ibsa ejjennoo kanaa dabarsannee jirra. Tokko dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessinee hirmaannaa nurraa eegamu ba'uuf hojii fi dirqama kutaa keenyaa jabeessachuuf waadaa keenya haaressanne. Lama heeraa fi seera dhaaba keenyaa irratti hundoofnee jaarmiyaa keenya jabeessannee dirqamaa fi gaafatama nurraa eegamu bifa hundaan ba'uuf irra deebinee waadaa keenya haaressine. Sadii tattaaffii waraana bilisummaa Oromoo fi ittisni uummataa yookaan gandaa fudhachaa jiru haalaan ittisiifachaa waan danda'amu hundaan cina ni dhaabbanna.
Afur warraaqsa biyya keessaa keessattuu sochii qeerroodhaan geggeeffamaa jiru bifa yookaan roga hundaan cina ni dhaabbanna. 5 ololaa fi afaanfajjii diinaa fi gartuulee garaagaraan dhaaba keenya irratti oofamaa jiru hojiidhaan irra aanuuf murtii keenya ta'uu ibsan. Ibsa gumiin sabaa adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya baasee fi karoora hojiirra oolchamuu qabu fuuldureef akeekamu hojiirra akka oolchinu irra akka oolu ni gumaachinu. Yeroo Oromoon dhumaa jiruu fi Oromiyaan adda diigamuuf duulli hamtuu Oromoo fi Oromiyaa irratti geggeeffamaa jirutti Oromoo keessaa bahanii diina waliin hojjechaa fi diinaaf hojjechaa kan jiran waan itti jiran irraa akka of deebisan yaamicha keenya gajjabeessinee dhiyeessina. Ajjechaa dhumaatii fi roorroo diinni uummata keenya irratti walitti dhufiinsaan geggeessaa jiru balaaleffachaa furmaatni qabsoo jabeessuu qofa waan ta'eef birmannaa taasisamuudhaan furmaanni tokkicha qabnu ta'uu amana. Injifannoo uummata Oromoo gadaan bilisummaa jedha. Irbuun seena. Waadaa kanarraa yoom maqe? Lafeen gootota qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamanii na haa waraanu.